waa'ee quba kanaa beektaa? Waa'ee quba kanaa beektaa? Quba ishii kanaa jechuudha. Yookiin maal beektaa? Amma waa'ee quba ishii kanaa sitti hima. Icciitii qubni kun qabattee jirtu sitti hima. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Ayyaanniif eebbi Waaqayyoo lafaaf iddoo jirtutti siif yaa ta'u. Nagaa keetii akkam? Mana amantaatti deddeebi'aa jirta? Waa'ee amantii kee barachaa jirta? Hin barachaan jirtu yoo ta'e amma barri keenya nuu toleera waan ta'eedhaaf foddaan kun akka inni nu eebbifamuuf mana barnootaa kanatti seeraan taa'ii baradhu. Sheer gochuu hin dagatiin, fooloo gochuus hin dagatiin. Hiriyoota keetiin ga'i. Sheeriin namoota kaan akka qaqqabuuf tajaajila tokkodha. Fooloon immoo barnoonni darbu akka si jalaan oolleef, akka si jalaan dabarreef si gargaara. Malee anaaf miti. Marree fira koo waa'ee icciitii kanaa sittan hima. Manni kiristiyaanaa keenya karaalee garaa garaa nu barsiisti. Amma gaaffii tokkoon si gaafadha. Eenyutu si uume? Waaqayyo naan jettaa laata? Lakki akkasin jedhamu. Akkam jedhama ree? Sillaasee jedhama. Waaqayyo yoo jetteesi rakkoo hin qabu. Garuu Waaqayyo jechuu irra sillaasee yoo jenne bareedaadha. Sillaaseen meeqadha? Sillaaseen tokkos sadiisidha. Kana sirriitti na dhaggeeffadhu. Gaafa duutu lubbuun keen gaafatamti waan na ta'eedhaaf. Gaafa duutu lubbuun keen gaafatamti. Macheem du'aan ooltu mitire? Duuni nafu mitire? Marree sirriitti na dhaggeeffadhu. Sillaasee jetteetu deebista lubbuun kee akkasitti yoo baratte. Sillaaseen meeqadhaa jedhamtee gaafatamte lubbuun kee ergamaa gooftaatiin. Sillaaseen tokkos sadiis jettee deebisuu danda'u qabda. Sillaaseen meeqaa? Tokkos sadiis. Tole. Tokkummaan isaa akkaminnidha? Tokkummaan isaa mo'uudhaan tokko, bituudhaan tokko, uumuudhaan tokko, akkeenyummaadhaan tokko, jiraachisuudhaan tokko, waa baay'ee jechuu dandeenya. Waaqummaadhaan tokkodha. Eeshi sadummaan isaa akkami? Sadummaan isaa immoo maqaadhaan sadii, qaamaan sadii, hojiidhaan sadii jennee deebisuu dandeenya. Marree isa kanagaa maqaadhaan sadii gaafa jennu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Hojiidhaan sadiidha gaafa jennu hojiin Abbaa yaaduu, hojiin Ilmaa dubbatamuu yookiin dhalachuu, hojiin Abbaa dhalchuu, hojiin Ilmaa dhalachuu, hojiin Hafuura Qulqulluu immoo baafamuudha. Baafamuudha. Dhalchuu dhaluu gaafa jennu akka ija afuunaatti miti. Yaada laphee keenya keessatti iyyaanna yaanni laphee Abbaadhaan, sagaleen Ilmaan laphee irraa kan ba'u sagaleen dubbatti wanta ta'eedhaaf inni laphee irraa ba'ee dubbatamu sun Ilma jedhama. Egaa kana akkasitti erga jennee booddee egaa qaamaan immoo Abbaan taa'umsa mataa isaa danda'e qaba. Ilmi taa'umsa mataa isaa danda'e qaba. Hafuurri Qulqulluun taa'umsa mataa isaa danda'e qaba. Sadii tokko gaafa jennu fakkeenya sii fudhadha. Aduu yoo fudhatte aduu tokko. Aduun tokko immoo akkamitti sadii jedhamti? Aduu tokko immoo sadii jetta. Tokko jenna. Aduun tokko baate jenna malee aduu sadii baate hin jennu. Akkamittiin sadii tokko jenna ree? Aduun tokko yommuu taatu qaama sadii qabdi. Waa sadii qabdi. Ho'iinsa qabdi. Ifa qabdi. Gabatee qabdi. Maarree maafa goodeemta? Qubni kee kun meeqa? Qubni kun meeqa? Qubni kun meeqa? Tokko naan jetta malee sadii naan hin jettu.
tokko jette. Qubni kun cabaa meeqa qabdi? Lakkaa ilaali quba kee. Cabaa 3. Tokko, 2, 3. Amma qubni kun meeqadha? Quba tokko. Cabaa meeqa qabaa? 3. Waaqni nuti waaqeffannu ortodoksonni waaqa meeqadha? Tokko. Qaamaan meeqadha? 3. Maqaadhaan meeqadha? 3. Hojiidhaan meeqadha? 3. Mo'uudhaan meeqadha? Tokko. Butuudhaan meeqa? Bulchuudhaan meeqadha? Tokko. Jiraachisuudhaan meeqadha? Tokko. Akkeenyummaadhaan meeqadha? Tokko. Yoo sitti tole share godhitee riyaa keetiin gadi. Barnoonni akkasiif kan kana fakkaatu wanti gaaffisitti ta'e yoo jiraate gaafadhu. Komentii keessatti wanta gaafachuu dandeessu gaafadhu. Amma Waaqayyo nu gargaaru waliin deebisna. Waaqayyo icciitii kanaan nuuf ibse Waaqayyo Sillaaseen haa galatoomu jedhi barreessime komentii jalatti. Sillaaseen haa galatoomu. Horaa bulaa jira deebana.